maqaan keenyudha. Maaltu siitee maal dhugaa baata? Maqaan koo Buzee Gurmuun jedhama. Waldaanan itti waaqeffachaa ture immoo Masarata Kiristoos asuma ture. Innaa guyyaa tokko as dhufee tananii asii deemee tooyi bakka gaaffii baay'eedhaan dhufe. Yaa'u eegana dhufee watti naa ta'e waan baay'eedha isaan keessaa garuu qabxii arfan wayii dhugaa ba'a. Innaa gaafan iddoo kana dhufu damoonni isaas immoo 4,500 wayiitii ishii keessaa yaa'u maal goonaa yaanni nani jedhu gaaffii baay'eedhaan guutamee dhufe lafa kana. Yeroo nas dhufee guyyaa 3 wayiitii iddoo kana yeroon bahee deemu. Yeroo dhuftee manni kiraa nyaateera. Mindaan abbaan manaan keenyaa 1,500 birriin siin hafu birrii meeqadha? Birrii 1,500 hafa sasu yoo kaffalle jechuudha 3,000 yoo kaffalle. 3,000 gaafa galtan 1,500 du'aatanii hafa. Sabooda ati as dhuftee. Eegana dhufeeti yaa'u birrii 6,000 namni siif kaffalla jedhannaan jedhanii jedheen. Kaza bakka kuma jansan erga kaffalameeti yaa'u jireenya irraa afaanuma jiraanne jechuudha nu jiraachise Waaqayyo. Harka ol kaafadhaa. Ji'a kana booda jireenya jiraattu irraa faasiifa ta'u. Abbaan manaa ishee 500 nyaataa kiraayin manaa 3,000 meeqatu irraaf? Kanaan isa immoo ijoollee qabu maatii qabu kas akkas ture erga gasanaati mootummaan 500 kaffalaa namni Waaqayyo kaasee fi hojii ajjaanitu 6,000 kaffalaaf. Arra waan dubbadhaa bakka tokko duwwaa eddee jabaa jirtoota arra galgalgau isarra kan caalu Waaqayyo burqa haaraa si baneera. Akkeessaa nama tokko Waaqayyo burqaati eddeen beenne mindaati eddeen baanne waan ati argiteen beenne har'a galgalatti si bu'aa sii ta'a. Tokkoffaan kanadha lammata immoo micaa kana garaatti baadhee tanan dhufe yeroo sana. Kaza bakka eeganni garaatti naafee qabee qormaata guddaarran ture. Nyaadhuun dhuguu deebiseet immoo ji'a 4 eega garaatti naafee ji'a 4 qabee dhiigni dhangala'aa ture. Kaza dhiiga dhangala'uu kana garuu baay'isee namatti hin dubbadhu zimuman jedha. Asiraasaa hundi gaafa isaan na ajajan torbee 2 torbee 3 hanqisee gaafa na hidhaqu maaliif sin dabarsaa naan jettaniitiin. Kaza sin dabarsa ishiin jennaanii naaf hin mijanne lafa iddoo biraan deeme lafa fagoon deeme kanatti natti hin tolleefaniin jedhaan ani garuu dhiigichi dhangala'uu sana asiraasaa hundi irratti akka mul'anneefaniin dhoskuudhaafani maaliif wayin ciisinaan jedhu jedhee tananani. Kaza bakka yeroon iddoo kana dhufu namni Waaqayyo immoo naa kadhattu isin immoo baay'istanii naa kadhattu ture bakka yeroo deemuudhaaf kaate yeroo deemsa jala geessellee sii kadhannanaan jettu yeroo baay'ee gargaarsa keessa bakka gargaarsa Waaqayyooti garuu ani isin kadhannaa isin naa kadhattanii nan adda nagee jechuun danda'achuudha. Innaa achi ka'ee tooyi gaafanii achi galu bakka humna maaliitiin aniyyuu ciniinsifadhee dahuu danda'a namni nyaatu malee dhugu malee ciniinsifachuu silaan danda'uun jedha yeroo sana. Kaza isin garuu miisajjii naa tsaafii oollee bilbilli koo isin didinaan jettanii guyyaa jimaataa irra ta'ee jennaan miisajjii tsaafameera garuu isin hin geenye natti fakkaate gaafa sana. Kaza boodarra lakkoofsa bilbila keessan yeroo yaaluu ofuma kooti yaalee tanan jennaan banaadha lakkoofsa bilbila keessan boodarra achumaan dawwalee jennaanii nama Waaqayyoo baay'ee na dhukkubee jira istii sagalee na baasaamee isiniin jedhe. Jennaan ciniisuun koo immoo dugdaanan ciniisifadhaa na nyaata dugda koo danda'een dhaabadhu ture. Kaza dugda keerra kaayee harka keenaan jennaan harka koorra kaayee jennaan yeroo sana waanuma akka bishaanii wayiituun dugda koo keessaa waan gadi namme wayii natti dhagaame natti tole bakka. Achi amma kee daqiiquma xiqqoo muraasa keessatti micoon immoo achi keessa jirtu goddanyaa kiyya hospitaala keessan hojjettu jechuudha. Kaza ishiin ganaadha koo deemsi kee ganaadha baay'ee turtaanaan jette. Jennaan bakka akkoo ani du'aan jiraan jedheen hin duutu bariin deessaa naan jette. Saatuma sini sagaleen abasta sana daqiiqaa 2 wayin daqiiqaa 3 gidduutti namni yaa'an isaan deeman ishiin isaan dhufa jettee na biraa gadi baatee ishiitu jira tureyyuu kadhanni koo durayyuu akka ani kadhadhutti bakka doktoroota narraa gadi yaasi bakka namni hin jirretti godhi dhimma koo jedha Waaqayyoon. Kaza yeroo sana iyyaa'an hundi isaanii achuma yaa'anii jennaan tokkittiin tokko dhuftee kooti qayyarachaa jirti kooti adii kana dhuftee tooyi shumaa qayyaratu daarakaan qayyarattee isa bichaaroo qayyarattu. Kaza bakka akkoo ani du'aan jiraan jedheen achumaan hin duutu amma deessanaan jette ishiin jettee na bira dabarte ganaadha garuu hin deessaatte. Yeruma sana ciniisuun na qabe bakka. Yeroo sana ciniisuun na qabee jennaan micoon ishiin kun maal godhaa jirti waynee mabeetee maaram jetteetuma walii gadi fiigdee jennaan yeruma sana nani da'e bakka daqiiqaa tokko keessatti gudiina godhuu barbaadde waynee namni bakka na bira hin jirretti.
Kaza bakka namni na biran jirreetti gudiina godhuu barbaadde moo micoon ishiin kun maal godhuu barbaadde ijoollee maalinaan jettee tachumarraan fiigdee qodaa ishii sachi yaafatteetu bakka garuu ani hanqisee tanan da'e yeroo sana jechuudha. Ishiinuu hinnaate daara finnaa deessetti jedhanii namoonni yeroo gaafatan isti qo'aanan gaafatiin haattee baay'ee giraa gabbaamtee bakka yeruma sana gidduu tanani da'e bakka. Si kadhannee daqiiqaa lama yookiin sadii booddee isa dookterooti ganaadhaan sokkanii waaqayyo gidduu sana saayidoo si kan jalqabee si kan daqiiqaa lama gidduuttitu deessee jechaadha. Yeruma sanan da'e. Galateeffadhaa fi waaqayyoon haaleluyyaa. Kaza dhuga baatiin koo inni sadaffaan immoo abbaa manaa kootu baay'ee dhukkubee jennaanii tubboo fincaanii cufameera bakka fincaa'uu hin danda'uu jedhanii guyyaa roobii wayii suura fidee dhufee tanan harkarra kaanii asitti namni waaqayyo naa kadhatan. Kaza gaafuma naa kadhatan sana qabee dhukkubni jedhamuyyuu narra hin jiru waan fayyeera fayyaa kooti jedhanii isaan bilbilan. Maal ta'uu danda'an turanii? Duraan fincaa'uu hin danda'an tubboo fincaaniitu cufame jedhaniitiin turanii. Achi yeroo asitti isin footoo fideen dhufe gurdii wayii harkarra keessanii guyyaa roobii naa kadhattani. Kaza gaafuma sana bilbilanii yeroo gaafatan lakki ani dhukkubni narra hin jiru akka ta'e beeku garuu fayyeen jira naan jedhan isaan. Galateeffadhaa fi jabeessaa. Nama fincaa'uu hin dandeenyetu gaafa si kan nu jalqabee fincaannis ba'ee nama nagaa ta'anii fayyanii jechaadha. Fayyanii gaafa jammoo galgala ture hojjaa lamaanii galgala bakka baay'ee dhukkubsate waan ta'eef du'aa jira abbaan koo jedheen du'u footoo fuudheen naqa jennaanii irra kaawwatanii kadhatu namni waaqaan fayyan jedhee akkuma sana dhufee irra keessanii kadhattanii achumaan achi inni fayyeeraan fayyaa kooti dhibeen hin jiru naan jedheen. Galateeffadhaa fi madda badhaati. Thank you. Kaza dhuga baatiin koo inni arfaffaan immoo guyyaa tokko asuma guyyaa roobii sagantaa hirmaadhee tananii biiroo simbira dhufee tanan ture achi raawwadhee dhimma koo raawwadhee deemaa otoo hin jiruuti faarfataa eenyudhaan maqaan lalisaanii bishaan wayii irratti kadhattanii tooyii naa ergitan ani deemee tanan ture eegananii karra kana gadi baheetii bishaan baatee fidee dhufe. Kaza bishaan sana fuudhee galee mana kaayee tanan halkan gaaf tokko bakka irriba na dhoowwaa baay'ee nan qoraman ture. Saatii naannoo saatii sagalii gubbaarra amantoota miti warri maddii koo jiran bukkee koo warri jiran jechuudha. Kaza ka'ee tanan bishaan sana itti facaase bitaan mirga kootti zim jedheetuma bishaan facaase bitaan mirga koo irratti jechuudha. Kaza bishaan facaase jennaani ka'ee tooyii gadi yeroo bakka yoo xiqqaate yeroo 3-4 wayii nan jedha halkasuunaan bahaa bulan. Garuu baay'eetti dhageechisa bakka kaza bakka ina adasi bakka daaraadha manaasaa kaawwateetanii inni immoo deddeebi'u shinti beetitti jechuudha. Kaza halkan gaafa sana bakka akkuma sanatti bule akkuma sanatti otoo galuu bule. Misaan dursati ammas jaampii gooteet irriban qabdu turte. Irriban qabu ture duraan. Ammamiif turte mee utuu rafin? Irriba naannoo ji'a tokko irrafu ture. Halkanuma san guutuu isaa jechuudha. Irrafu gaafa sana garuu bishaan akkana ni facaasu keessa kootiin eeyyameen naan ka'ee bishaanicha facaase. Eegumaan bishaan sana facaaseeti bakka fooquutti ka'ee bakka rabbashamaa ture eegasiiti deddeebi'ee illee yeroo baay'ee rabbashamaa jechuudha deddeebi'ee halkan. Atoo ergasii akka. Ani garuu narrafa. Ergasii rafte. Narrafa. Inni irriba si dhowwuu irriba malee bulaa arra galgala jalqabdee irriba nagaa raftee bultati. Samni waaqayyo bakka jirtanii wal jettanii akkasiin naaf ililchitan an barbaada. Mee ol kaati galateeffannaa illee jabaa isaa waaqayyoodhaaf. Hallelujah. Waaqayyo si haa eebbisu galateeffannaa mana keettaa fuudhala keerra maan hin ga'ini eebbifamii nagaan naqee gooftaan si haa eebbisu.